dalagaa karaa seera qabeessan isin seensisuun dandeenya nu dubbisa. Warroonni karaa beeku baay'een Joordaan irraa karaa Dubaay dhufuu barbaadanii fi warroonni Itoophiyaa irraa warra afaan beektan warra dhufuu barbaadan karaa keessan nu qunnama. Ayyee kuwatarii no. Dubaay qofa kan dandeenyu Dubaay qofa irraa. Achi asii ol dhufuu barbaadanii finna garuu immoo gara sanoo kun dandeenyu. Ayyee gara keessanii yoo dhufe namni sun hojii dhaabbata shariikaadha moo akkamii argachuu danda'a? Biyyaansi isinirraa yoo xumure. Nurraa yoo xumure dalagaa shariikaa odoon ta'initti dalagaa ijaarsaa mazara dalagaan akkana kun maqaama keessa hin jira jechuudha. Dalagaa akkana seena. Ijaarsi mataan isaatu shariikaadha. Mazara. Fikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami naga jumpa. Jirra alhamdulillah kami. Dubba duka. Asan dubba dati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkami? Jirtu akkami? Khalid waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii lamman takkaan si gaafachuu barbaadeen ifamam? Ayyee gaafadhu. Tokkoffaa biyyarraa namni dhiiraa shifrinnaan dhufuu danda'a. Shifrinnaan jechuun namni shifrinnaa baratee jechuudha. Hin danda'u. Hin danda'u. Waa hojii biraatiin mana shifrinnaan hin danda'amu? Hojii biraatiin dhufuu hin danda'a jechuudha. Hojii biraatiin hin danda'a. Hojii biraatiin hojii akka mazaraa. Okay. Gaafii lammataa Suudirraa hoo gara Dubaay? Suudirraa gara Dubaay hin danda'u. Achirraa seera yoo jiraate yoo seeran jiraate asii xumuruuf hin dandeenya garuu achi akka inni attas taru saniin nama yoo gaafanne malee haala isaan beeku. No gaafadhaati yoo danda'ame akkasitti na himtu inshaallah. Dhiisaa qabda achitti. Dhiisaa qabda achitti Suuditti. Laa dubartii fiizaa qabdu jira dubartiidha malee anaa miti. Ayyee. Okay. Ayyee mee nama gaafadhe sii deebisa. WhatsApp nu dubbi. Ayyee galatamaa. Ayyee. Bakka nu jira daayin dachanaa marraa. Deebisii eenyuun. Abbaa biyyaa na barreessaa maaliif? Waan irra jiru warri Beerut Baareen Joordaan irraa kara Dubaay dhufuu barbaadan. Akkasumallee cancellation. Akkasuma as keessatti illee warri mana jijjiiratu barbaadan. Waggaa keessa fixattanii haa ta'u cancellation warri qabdan harkaa jechuudha. Nu dubbisuu dandeettanii mana isinii jijjiirree dalagaa bareedduu seentanii laaltanii yeroo 2-3 waan ta'u gaaltanii dalagaa bareedduu galuu dandeettanii isiniin jenna. Biluu danda'a. Sharikaatiin rakkoon qabuun fidda. Hin jira rakkoon qabuun fidda. Akkasii uummata kiyya uummata qashti. Akkasumallee warri uffata adda addaa barbaadanii mana kana waa hedduu jira. Keessa gadi galtanii yoo daawwatta waa hedduu jira. Warri uffatallee barbaadan nu qunnamaanii lakkoofsa keenya farfaan irraa fudhadhaa waanuma barbaadan hundumaanuu isin tajaajilu dandeenya. Jirra. Alhamdulillah fayyaa. Akkasuma tajaajila. Akkasumallee warri kayya barbaadan warri ofirraa babbareedu barbaadan numatti itti argaman illee keessa gasseenaa viidiyoo jira. Waan akkasitti uummata jaalala. Ramadaan akkana kun amma iidaaf warri uffata adda addaallee barbaadan warri biyyarraa dhufuu barbaadan biyya biraatirraa biyya kana seenuu barbaadan cancellation qabdan hedduu jaanii. Oromiyaa si dubbisti anaa godhomte mittaniin dubbine komantii. Kootu Oromiyaa rakkoon qabu
maashaallah zanaa itti babbareedde mana madaamitti namni amma kun oda dadhabee jira ofirraa dayfee babbareedee dubartiin qaqqabuun dirqama waan ta'eef akkas fayyaan faaya mata jaalala fayyaan faaya uui maalire biyyarraa warra afaan beektan rakkoon qabu warri kaansilii hin qabne hoo warri kaansilii hin qabne hin fudhata kaa warri kaansilii hin qabne hin fudhata. Miskiina wallahi Dubaay hin jiru anillee xiqqoo sii bannaasini shariikaa jedhamu kanarraan deemee rakkoo hamaa keessa jira beekte. Keessa jiru Waa tariin jira. warumachi keessa jiru ijoollee yeroo amma ji'a hundaa Tumara nambaa eegala. qaalicha afaan jalatti haasaa Sayyaa fi meeraa jaatee fi miliyaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu qaala wal bulayyan. Jira galate isa. Ayye. Ijoollee afaan hin dandeenye biyyarraa fiduu hin dandeettani addisii yaanii baasa bora. Chaap tirafi. Ni dhufan garuu asirraan gara biyyaa biraa deeman malee hin fudhatan biyya kana keessatti. Asirraan eessa baay'ee dandeettan? Baareen Beeruuti fi Joordaan Iraaq. Iraaq illee hin deemanii? Ayyaa ishee beeka. Uffata illee hin qabdan jechuudha lakkoofsi keessan hin argamaa. Uffatallee hin qabnaa yoo qayyachuullee barbaadde manni qayyaallee. Sana ofirraa jettee madaamii kana Imaaraat keessa jirtanii? Lakkoofsa isatti argadhalee miidiyaa kanaaf illee addisiidha. Bada. Warfaanin. Osoo deddeemuun karaa malee. على سيدنا محمد وآله وصحبه Kira fi hojjetan. Hayyee ishee galatama. Hanya galata ba'a. Inni beeku akkas ta'e. Jalaalaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanya jawwee akkana. Kam jirtani nani? Jirtaa jireenya badhaadha. Alhamdulillah nagaa. Paaspoortiin qabaa ture kansiliin qabu. Paaspoortiin qaba kansiliin qabu. Paasapoortii qofaan dalagaa seenuu hin dandeettu. Karaa kallee walli taate malee lubu. Kansiliin warra biirootu naa kennu deebiitti paaspoortii qofa naa kennani. Kansiliin naa kennu deebiitti. Eegasanii akkamitti dalee dare? Muraad, Nasur. Akkanumatti dalagaan jiru. Dalagaan jiru amma Sagaleen kenna geessisi. dalagaan jiru jedhe torbee ga'uuf deemaa jira. Torbee. Torbee ga'uuf deemaa jira dalagaan jiru. Eega kaanselishiin isii kennanii hagam turte? Paaspoortii eeganaa kennanii torbeedha. Jechuun ati biyyarraa dhufte moo as keessa turte kaanselishiinii fudhatte? Kaansileeshinii naan kennine waggaa fi ji'a ja'a erga dhufe biiroorraan dhufe beeku birri guddaan dalagaa mindaa kiyya keessaa dhufe naan kennan. Narraa muramu. Biiroon birrii 3,500 na kenna qarshii 1,000 qofa naa kennan bakka aareetuma
paaspoortii kee naa kenna innan naa kenna kaansilishiin immoo naa kenna dide manaajar. Biiroo moo shariika irraan seente dalaga? Awwala biiroon na fide biiroo irraan dhufe hambaa biiroo. Biiroo irraan dhufe. Biiroo seeratti irraan dhuftee akkanatti maal jechuu shariikaan ta'in akkamitti biiroo seeratti irraan dhuftee kuma sadii hin galtare shariikaadha malee kun. Eessaanuma Oromoo shariikaa san ta'in naaree maal beeka warra biiroo kana. Sagaleen keellee normaan mi bareeddu? Sabakaan nyeetu dadhabaadha. Maal jettee? Amma danda'amaa jedha dalagaan seena yoo jedhe. Kaansilishiinii namni fiizaa sirraa hojjechuuf kaansilishiinii san qabaachuu qabda kaasanyii maal taate ati yoo dura biirootti gattee maa baate? Naa kennuu dindeen warra biiroo. Sii kennullee didan isa malee faayidaan qabdu waan ta'eef ati laazim jechuu yookaan waraqaa kiyya hunda naa kennaa yookaan dalagaa biraa cheenjinaa godhaan deemuun jettuuni. Dalagaa na seensisanii bara kuma qofaan dalagaa birrii tuffadhe qarshii kumaan qofaan dalagaa nyaata hojjedha sidaatii hojjedha mindaan kee birrii kuma qofa. Kumaaf dhibba lamaan kumaaf dhibba lamaa yaani kumaaf dhibba afuritti garullee dandeettaati garuu osoo kaansilishiinii qabaatte walaakin maal goonure nabse kaansilishiiniin qabdu waan ta'eef silaa kaansilishiinii harkaa qabaatte asi galchuu danda'a yookaan kafiila kee ka duraanii sayyoo beeyte inni yoo suuraa si erge rakkoon qabu. Biirootu na gurgurata marqasti kunoo shariikaatii kennitu na gurgurata. Yookaan amma isaan baasaboorti sitti kennanii waa biraa sirra kaa'uu illee danda'ame baasaboora keessan suuraa erga. Ayyeesh bakka tole si ergash. Ayyeesh bareeddu. Hundaafuu lakkoofsa barbaade irraa fidadhu na dubbise. Yoo dammoo lakkoofsa kafiila keetii sanii qabaate wal quunnamsi. Baay'ee keessaa barbaadde. Alfii Jimma. Shukran. Alfii Jimma. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Masalas gaafin qaba gaafin kiyya kan makara Dubaay kan dhufuudha Dubaay namni afaan hin beekne dhufuun danda'u. Kunoo da gaafii deebisnee namni gaafii ma tokkoon gaafatina balaadeeffamaan wajji. As gaafin kan nyarata kan mal fakkaatu ta'ee ka Dubaay dhufuu yaadachuu irraa gamnaa beekee Dubaay haa danda'ama garuu dalagaa asitti yaa'illee hin argamu dalagaan illee hin jiru dalagaan nama afaan hin beekne arabni fudhattu maleedha. Hin fudhatanii. Afaan maafamoo yoo dalagaa tan kara jubbeettee jiraattee bakka kanama dalagaa kana biyya koo taatee afaan wallaaltee haa. Afaan laazima afaan barsiisuu warri Dubaayin kuufee afaan barsiisuun jaalatu kama barate barbaada malee nama tokko yoo ta'e malee. Dalagaa tana beektee afaan bakka kaajjee tokkotis baruu mala ammoo dalagaa waa hunda finnee jirra maali. Wallahi akkasita amma fudhataan jiranii akkam goona nullee odoo ta'ee bara odoo fudhatanii gaarii odoo dhufanii dalagatanii maal gammachuudha maa rakkoo qabama. Gammachuudha garuu cuftii nama keenyaan ta'e. Ayyo. Ayyo kesan. Oromia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gawat jirtanii nagaan. Jirra alhamdulillah. Qoya sirraan Suudii deemuun danda'ama akkam Dubaay irraan. Seera qabdaa. Jechaan talabaa jira ammaaf. Warruma san eeyyamsiisi ka isaanumaan siyaatu huranii achilee nama fiizaa sii dalagu qabaachuu qabda. Malee jechuun yoo isaan asiin eeyyamin hin danda'amu jechaadha. Ka fiizaa isaanii siin jirta. Maqaa isaaniitti jirta waan ta'eef achii nama fiizaa sii dalagu sii godhanii haala saniin hin danda'a. Ati achii nama godhatullee yoo. Fakkeenyaaf yoo kontiraata xumuradheetiin jedhe deemuu hin danda'an. Kaansileeshinii maa yoo fudhatte deemuu dandeetti. Okay, bakka rakkoo qabu. Waan akkasiiti sanyii ishee Minnesota. Naguma faa. Akkamiin akka jirtu? Ayyaadha. Jirra galata rabbii. Nama gara Dubaay jirtan na fakkaate? Dubaay jirran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirra gara Dubaay badaa Kuwait